Shama harka fuunee akkaan jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan sanuu nagaan bukkee jiraatu simbarallee jiraatu aadaa keenya kana deebee dhufeera sinjira jirtu sun akkamii arrasi waan ajaa'ibaa tokko ni dhufee sanaadha ammoo jirtu bukkee baay'ee walumaan ilaalu. Waan hojjechuu jirus isa kana anaan amma hojjechuu kanadha. Isaan isaatti dafaa jira waan ta'eef deemeen itti naqeetii waan hojjetu na bukkee baay'ee. Kanaafuu obboleettawan keenya sukkuumsaa baay'ee nama rakkisaa. Kanaafan kaameraa irraa cufee ture. Amma bishaan itti godhatee bishaan itti fixee amma nu wannoo bilchaatutti immoo kanarraa qaxxaragee amma kanaan alattan qadaadaa bilchaattuu amma nu wannoo dafutti immoo boodaan itti deebi'ee tuqa. Amma bakka isaa tokko irratti deemee bilchaata. Amma tuqee irratti deemseera bishaan amma salama itti naquun kootti amma sadaffaa irratti bilchaata. Kanaafuu ammoo kanaan dhala hin bilchaata. Hawwii qopheessee hawwii kaasee dura qopheessee ka'ee nana waama malee akkasii immoo nyaattu nana fuuti jedhee ni nyaattu isa ka'ee waamee hoggaasan immoo walumaan laaluutti irraa walumaan nyaanna. Amma kanaan dhala bishaan malee irratti deebisee irraa baasa mana tuqaddaa. Amma moftuu biraa kan deeffadha. Amma bilchaatee jira deemeen irraa baasee dhufa. Waaw! Yaa bilchaateera amma akkana fakkaate. Amma waan isheen itti nyaattudha kun immoo baay'ee nyaattu malan isheen immoo kana keessa godhaate immoo barbareedha. Bakka inoo nyaanti keenya amma akkana fakkaatee jira. Amma hawwiin deemee kaasee dhufaa walumaan nyaanna amma ni hawwini. Ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akka nageessanii nuti nagaa guutuu rafaa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jechaati. Egaa kaameraan kun ana dura banamee Hacaaluun irratti dubbataa ture natti fakkaate har'a immoo nyaata ajaa'ibaa tokko isiniif hojjeteera. Innaa nyaata gana gizee dahanii
namaaf kennamuun immoo lafumatti iyyuu odoo achi hin gahin kunuunsa kan kootti fixee jira. Booda waan inni fidee dhufee naaf kennu isatu beeka. Innaa nyaata har'aa immoo hundaa'u nyaata inni hojjetanii toonii hin eegnedha. Bichaa nyaadhee lixii ta'ee dhukkubee naan isin dhoksu sirriitti hima. Yoo lixii hin taane alatti garuu cimaadha gara fuulduraatti isin hojjeta jechuudha. Kanaafiyyuu nyaatichi maalidhaa jettanii dhugaa baay'ee tokko akka kanatti nyaanni inni hojjeteeru fide taane isinitti agarsiise ta'ee agarsiisne ta'een beekuun akka kana fakkaata. Baay'ee tokko ariifidhaan isiniin jedhaa Keessatti nyaattu nagaa nuuf turaa'ee.